jirtu hordoftoota maatii ibsootee har'asii akkuma kanaan dura viidiyoo bareedaa waan isin jaallattaniif akkasumas kan isin barsiisu tokko qabadhee isin dhiyaadheera. Egaa akkuma kanaan dura chaanaalii keenya subscribe, share, like fi akkasumas hiriyoota keessanii fi warra jaallattaniif qoodu komentii fi wanta gaaffii garaagaraa qabdan jalatti nu barreessuun akka nu wajjin taatan isin jenna. Egaa jalqabumatti har'aan qabannee isin dhiyaanne yuutuubii hojjechuu keessatti applikeshinoota main pointii ta'an yookaan immoo garmalee nu barbaachisan yuutuubii tokko bakka applikeshinoota barbaachisoodha jedhamanii qabadhee isin dhiyaadheera. Amma isaanuman isinitti agarsiisaa. Egaa warri waan keenya yookaan chaanaal keenyaa fi haaraa taatan kun egaa iimeelii akkatti bananii, peepaal akkatti bananii fi akkaataa yuutuub chaanaalii itti babbananii telegiraamii keessatti irree telegiraamii saffisaa maaltu jira wanta akkasii irree ilaaluu daawwachuu dandeessu jechuudha. Amma gamanumaan applikeshinoota itti isinitti agarsiisutti deema na wajjin tura. Egaa akkuma argaa jirtanii main pointiidha jedhamanii kan beekamanii applikeshinoota afuridha. Isaanis kaayinemasterii, viidiyoo katii fi eks rikoordii piikchal laabiidha. Kaayinemasteriin hin beektu jedheen nan yaada. Inni viidiyoo tokko idiit gochuuf yookaan immoo viidiyoo tokko waliin qabsiisuuf jechuudha. Isin hin beektu jedheen nan yaada. Moobaayilii Androidii fi applikeshiniin viidiyoo idiit godhu beekamaan kaayinemasteriidha inni jalqaba. Egaa akkuma argitanii seensi isaa baay'ee namatti tola. Ni beektus jedhee nan yaada. Yeroo baay'ee namoonni baay'ee itti fayyadamu waan kana. Argaa jirtanii elgunooti kaayinemasterichis kiriit niw jenne sanaati achi mallattoo yuutuubii ishee fakkaattu irra kilik goone next jenna. Sanaati achi piroojeektiin mataasaa addisii ta'ee nu bana jechuudha. Akkasitti itti xaqqamuu dandeenya. Yoo diippilii akka galtee nutti agarsiistu yoo na jettanis komentii jalatti naa barreessuu dandeessu. Wanta akkasii isinitti agarsiisuuf yaaleeni. Inni lammaffaa immoo viidiyoo kateriidha. Viidiyoo kateriinis baay'ee kan namatti toludha. Viidiyoo kat gochuu fi kaayinemasterii yoo qabaattan kun amma kanatti isiniin fayyadu. Viidiyoo kateriin akkuma beekamu tokkoffaa ispiidii sochii viidiyoo tokko dabaluufidha. Waan inni xaqamu waan inni fayyadu garmaletti jechaadha. Inni lammaffaa eks rikoordiidha. Eks rikoordii jechuun baay'ee main pointiidha. Inni maal gochuuf xaqama yoo na jettan immoo dhiifama taalloon na qabeeraati. Iskiriinii irratti wanta hojjechaa jirru moobaayilii iskiriinii irratti wanta hojjechaa jirru itti rikoordii gochuufidha. Sagalee wajjin rikoordii godha. Innis isa barbaachisaadha jechaadha. Ani itti fayyadamaa jiru isa kanadha. Eks rikoordiidha. Piiksel laabiin immooti inni kun egaa baay'ee bakka isa dhugaa dubbachuudhaa fi kana malee yuutuuberiin tokko yuutuuberii waan jedhamu natti hin fakkaatu. Maaliif akkas jettee na jechuu dandeessu? Tokkoffaa wantoota namni tokko viidiyoo tokko ilaaluudhaa fi beeksisa viidiyicharra jiru jalqaba ilaaleetidha gara viidiyoo sanatti seena. Innaa beeksicha sanaan hojjetu tokkoffaa isa kanadha. Cover peejii yuutuubii yookaan immooti ifama cover peejii yuutuubii yookaan immooti taamneelii kan hojjechuu danda'u isa kanadha. Akkuma argaa jirtanii elgunooti yuutuub chaanaal baanerii fi yuutuub taamneelii hojjeta. Wantoota hedduu hojjeta amma yuutuubii fi xaqaman jechaadha malee. Profile piikcharii feesbuukii hojjeta. Feesbuukiin cover artiisaa hojjeta. Wanta akkasii hojjeta jechuudha. Har'aaf kan hin qabadhee isin dhiyaadhe kanadha. Viidiyoo keenya isatti aanutti immoo an biraa qabadhee isin dhiyaadha. Egaa viidiyicha akka jaallattanii abdii kooti. Yoo tokko tokkoon galtee nu agarsiisuu dandeessa yoo na jettan immoo komentii jalatti naa barreessuu dandeessu. Kanaan alagaa itti fufeeniin waan gara fuulduraatti isinii qopheessee isiniin agarsiisa jechuudha.
horaa bulaa deebanaa isin jaalladhaa jaallatamoota koo.